jaalatamuu fi jaalachuu gidduti kan argamu wal amanuu yoo ta'u, wal amanuu fi wal kabajuu gidduti kan argamu obsaa fi jaalala akka ta'e beeki. Namni obsa qabu rakkinni haga fedhe yoo jiraatellee waan jaalala dhugaasiif qabuuf rakkina isaa sitti obsa. Namni tokko kan jaalatamuuf ga'umsaa fi beekumsa cimaa qaba osoo hin taane haalaa fi amala gaarii waan qabuuf hundaa olitti jaalatamuu ni danda'a. Maltu beekaa namni ati bareedinaa fi istaayilii isaa ilaaltee kan filattu yookiin bareeduma isaatiin sitti dhaaddata yookiin istaayiliin isaatu waan hin bareedne ta'uu danda'a. Nama tokko jaalachuu fi ulaagaalee 3 irraa ilaali. Tokko imaana qabaachuu yoo ta'u, 2 obsa, 3 fi inni dhumaa kabaja siif qabaachuu isaa ilaalladhu. Kanaafuu waan hundayyuu kan caalu amala gaarii qabaachuu